سجنتانتي نو أنتو ولا لولا خنو قبيسو منشد خنيا ولا ليس خنيا خن قدسني إسلاما قبو أب ليس خنيا وزير هاشم تفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت مدرا خنسين بي نجيا في فيان الحمد لله قرن الساتي اسم دنديان أنا أبن هندافو وأن هندا نرى عدت إبويان ببرتوتا دين إسلاما دبرتوتا بابريان أران يتنجرتو تيسان كوفتايان حالا مبردان ويا أرانتنا قوتم تنيفايان إسين حابرارو يجبودا جلا والله ما شاء الله جيغ مغيان نبرد مكان كيسان بابريان بلبل جنتا نمسلي سومني سينا بابريان أنا بيا شمر إسنوما كفتين يوم يلتنيان حنكن الله رحمة ساتين إن شاء الله مسنتن بروز بابريان ربي كنتي قولي أمي وأنتما سلفا ننجرتو إسان إسلامما إلمنا ما جتشون حاوى في آدم سيرا في دلما أنا رأى بدي تبرتي مسلمة سينا أمنتي خيسا كابدو بيكما خيسا ولولا وانتدكالما إرائين تبدا إن شاء الله وما dubartiin barattee hojjannaan diinitti gaheen isiin qabdu gahee dhiiraa caalti yeroon kana jahu dhiiroo akkamitti gaafiin jettu tarii uumamuu ni malti. Kanaafuu haa xiqqoo akka fakkeenyaatti gaafii dubartoota jireenya keessatti isiniif hima dhagee asirratti. Gaafii Asmaa gaaf tokko dubartiin maqaan isii Asmaa bakka buutee dhufte dubartii hundumaa gaafii barbaachiftuu gaafatte yaa ergamaa rabbi nuufi warri dhiiraa galii ibaadaa fi hojiin garagara wanni nu caalaniin waa hedduudhaa jira akka fakkeenyaatti waa'ee ibaadaarraa mee adda nuuf baasaa waan nu dhibee jira. Fakkeenyaaf dhiironni gosoota ibaadaa qabsoo karaa rabbii keessattis jihaada bahuudhaan argatan ajrii fi shahiidaa. Kana keessatti illee nuti hin qabnu qooda kana qofaa miti jamaalaa fi jimmaa salaatota hundaa nu mana salaannaa dhiirtimmoo masjiida du'aa gaggeessuu fi dhukkubsataa hunda deemanii gaafachuun dhiironni nagada carraaqachaa jiran isaan ajrii guddaa yeroo isin kana gootan wanta kana hunda nuti dubartoonni gad hin baanu manuma keessatti waa hedduu hojjenna soora bilcheessinee ilmaan keessan qabna hojuma adda addaa horii keessan eeynaa jaalalaa fi fedhii keessanillee guunna jechaa fi gochaanis qaalii keessan goona akkasuma wajji wanta kana hundumaa mindaa kan argatu garuu isinuma nutis akka dhiiraa mindaa ni barbaanna kanaafuu nu himi nutu akkam taana. Dubbii tanaatiitu nu dhibe malee adda baafachuudhaaf dhufne sibirallee jennaan ergaan rabbii saabota laalee deebii isii kennuuf fuudhaan game isin jirtu garagale. Obboleewwan kiyya shamarran muslimaa deebii waan kanaa laalaa isin hundi addunyaa faakiraa yoo itti hojjettan isinni fayyaddi. Abbaa manaa keessan yoo tolatti ooltan waan inni barbaade kan guuttan yoo taatan jaalala dhugaadhaa yoo isaaf kennitan waan isinin jaan ajaja yoo gootan bakkuma hundattuu yoo ni gammachiiftan hojii isaan humnaan mindaadhaaf hojjetan salaatota isaan masjiida geeffatan dhukkubsataa isaan deemanii gaafatan waan isaan jihaada dhaqanii argatan isinis manatti yoo akka isin jenne san taatanii argamtan isin salphumatti mindaa akka dhiiraa manatti argattan. Sun carraa keessan abshiraa rabbirraa boruu ni fudhattan ja'i itti himi hunda shamarranii kanneen si ergatan. Yoo jaarsa sirritti jaalattee dhungattee waa hunda keessatti fedhii isaa guuttee seera dubartii kan quraanaan baratte alaa fi manattis yoo itti hojjette itti hojjechuudhaan dirqama yoo baate nagayaan gammaddee jiraatte borullee mindaa kan kee fudhattee. Kun badhaasa Allahaan sitti oole tola habalee fudhattee kan hin dheyne duula manatti salaattee kan hin deemne halaala dhukkubsataaf du'aa kan hin deemne jala manuma keessatti tolfachuudhaan haala abbaa manaa keetiif bareeffachuu qofaan haalaa fi amala jannata qaalisan argachuu kan keessan raamata saalaala hin dabrinaa daangaa rabbii shakkaraati seera isaatiin bula. Dhiibbaa dubartiitiin dadhabaa meeqaatam ilmi dhiiraa jabaa ta'uudhaan waan gaarii hojjetee galmeesse seenaa ajaa'ibaa.
dhiibbaa dubartiitiin dhiironni jajjaboon meeqaatam dadhabaa kan ta'anis hedduu tokko lamaa miti dhiirti taate jazbaa warroonni hojjetee galmeessanii dabran seenaa hojii dabaa kan tole sanii fi kan bade kanallee dubartiidhaa beekaa tan taateef sababa dubartiin hawaasa tolchuu fi balleessuuf dhiibbaa guddaa qabdi yoonii fi diin barattee ittiinis hojjette maatii keessa jirtu jannatatti dhiibdi akkasuma ammas jallattee fincillaan duniyaa fi akhiraa nama mootii gudii kanaaf barbaachise dubartoota barsiisuun waa hundarra fardi shamarran muslimaa tan as keessa jirtu tan rabbi sodaattu isii seera rabbii filannaa jalqaba waa hundaa godhattu tan sheeyxaanaa fi nafsee jaalalakka malee sunnaan injifattu tan rabbi tiikfattee addunyaa fi akhiraa mindaa badhaafamtu Khadiijaa fi Aishaa shamarran jajjaboo ta'uudhaaf tayyaaltu tan akkanaa qofa isin baaburrayyaan keessatti argamtu. Tan biraa tan jirtu sodaa takka malee dhiira harka fuutu tan jechaaf gochaanis hojii sheeyxaanaatiif haala mijeessitu tan fedhii buusii to'achuu dadhabdee akka feete taatu osoo jaarsa qabdu tan ayyama malee bakka feetee ooltu isii ganda keessa deddeemtee hoggayyuu dhiiracha qilfattu tan hojiin sii faallaa alatti bareeddee manatti fokkottu takkasii gonkumaa as keessa hin jirtu alhamdulillaahi baaburrayyaan keessa takkasii hin jirtu lubbuun toon shakkitu yoo jiraatte immoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.